الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إيغام مقا ربيتين إيغالي ربي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقما عالمات نقيا برحمة إيغام بوسي بودا إرقما عالمات رت نقيا برحمة إيغام بوسي بودا كراها سوخياتين ديبع وبليين كي خبجمتوتا في جارتمتوتا خنفقو فيديو خنتكا في قدا خنديرا في دلا خندين وردبتن انت خيسنو بغن وردبتن وان وردبتن افقلتو مايسنين جچادا ورن قوبي فياتا دبرت خيستن وردبادا akkasuma gara tilifoona kiyyaa waatsaappii fi ittisaalaan naa dhuftan hundinuu baga gammaddanii isin hundinuu naa dhufaa jirtanii nja qophii tana keessatti bakkaan dhimma duratti dhaabe mataarraa eegalee hamma qochumaatti fiidiyoo dabarte keessatti isinii himeetiin ture. Fiidiyoo ammaa tana keessatti qochumaarraa in eegaluu deema. Rakkinni ilma namaa gaastirii yookaa'uu coggaarraan yookaa'uu qochumaan dawaan qabuu jaanummanni qochumaan dawaa ni qaba. Qochumaan yookiin agartee mana haakimaa fi guurtee si fayyuu didee si dadhabees kara sheebbayaan daawaa dhuftee tilifoona isinii keenya kanaan gargaaramtee waatsaappii fi iimoodhaa fi tilifoona daarektiitiin na qunnamtee eega fiidiyoo tana keessatti ilaaltee dhukkuba kee gartee booda dawaa kee fudhachuu qabda idduma jirtu. Feetu Riyaad jiraatta Suudi Arabiyaa, feetu Makka jiraadhu, feetu Jidda jiraadhu, feetu biyya Arabaa tana biyyoota magaalaa keessa warri jirtan hundinuu namoota isinii wazza'ee isinii geessuun qaba. Ammoo warri baadiyyaa keessaa ooyiruu dalagaa jirtan kan dhibee qochumaatiin dararamaa nyaata yogguudhaan nyaadhe yoo nyaata kana firraa qooqifadhee deebise malee fayyumaan dhaba nyaanni kun narraan dalagu jettee dalaguu dadhabdee garaa kanaaf gangalattu dhibee qochumaa yookaan gaastirikiisi jira. Qochumaan kee dawaa ni qaba. Sheebbayaan daawaa bira dhuftee gama tilifoonaatiin biyyuma jirtuu isa qunnamtee dawaa fudhattee wallaanamuu ni dandeesse. Qochumaan tokko ammaas hayoggaadha shaayii dhuydu si gubuu fi hayoggaa waan oowwitumaa irra buufte yookaan barbareen irra buute si gubu. Qochumaan madaawee jira waan ta'eef qochumaan kun akka rifeensa mataa kanatti buukii qaba. Oowwi buukii irraa fixuudhaan garaacha kana madeessee garaacha jechuudha beeka qochumaan garaacha kana madeessee madaan sun foon sanirra barbaree yogguu buute nama gubdi. Nama barbareen na guba an barbareen tuqu ju'uufi kashaayii fittin dhugu shaayiin oowwituun na gubdi waan oowwituun dhugu ju'u tunis coggaarraa si madaawe dawaa kallattumaa yogguutti dhuyde madaadhinsu ka eegana barbareetti dhuydee laaltu tadhine boonandinne dawaa qoratamaa sheek bayaan daawaa biraa fudhachuu ni dandeessa. Kanneen fagoo fi dhiyoo jirtan ka Ameerikaa jirtu, ka Awurooppaa jirtu, ka Awustiraaliyaa jirtu, ka dachii Arabaa kana keessa dhalaa taatuu dhiira taatuu bakkuma feete jirtu. Kadhalaatis namoota isinii fiduun qaba. Bakkuma feetee dhuftee an gaastirikiin qaba. Gaastirik na aarsa. Dubboo waa xiqqoo tanaan na aarsa. Ifiifuu aaraa siffite aaraan olin. Yoo akkanumatti ooman jiretti aaraa oolte aadii coggaarra siffida. Aara guddachuun coggaarraa nama fiddi. Kanaafuu aararraa fagaadhaa. Kanaan isiniin jaa
dawaan qochumaan jira. Sheek Bayaan daawaa bira dhuftanii telefoonaan dhuftanii dawaa keessan fudhachuu ni dandeessan. Amma duraa warri viidiyoo duraa keessatti akka daawwitiittiif laalee dhibee isaa harke telefoona nadda walee dawaa isaa fudhachaa waan jiruuf ani eegaan dawaa bakka inni jiru geesseef bakka inni jirutti hamma inni fayyutti telefoonaan waan hin jalaan hafneef rabbumaan nama fayyisaa eega rabbiitii dawaa bakkaan jiru taa'ee bakka isin jirtanitti ulaan adda yoo isinii fiduuf qophiidha. Hoottaa dhibee dhoggaarraa, dhibee gaastirik, dhibee mi'daa, dhibee garaachaa hoottaa fayyadamaan isiniin jaa dawaan qoratamaan nu bira jira. Kanatti aansuudhaan dhibee marrimaanii jira. Marrimaan kun dhalaa qofaan marrimaan qabaa dhiirti marrimaan ni qabdii jigaa. Ifumaaf dhalaarra marrimaan keessan malee dhiiraa fi dhalaaniin marrimaan ni qabdi. Kadhalaa huwwaan keessa sossoo'uufigaa akkana mul'ate malee dhiirtinis marrimaan qabdi. Osoo marrimaan qabaachuu baatte falteetiin maal keessa dabartee sagaraan tun dhufti. Namni sagaraan itti didde hajimaa nyaattee wanni adda addaa hadhooytuuf irraa baasuu diddee sagaraan sirraa ba'uu didde. Marrimaan kee tuubboon marrimaan keetiin rakkoo waan jirtuuf dhuftee dawaa hadhooytuu tee sirraa baasu ha marrimaan keessi qulqulleessu dhuftee harkachuu ni dandeessa. Marrimaan dhalaafaan gariin kana keessa deddeema. Na keessa ol deemeen na keessa gaddeema. Waan sagalee qabaan na keessa deema. Inumaa yoo nyaata nyaatallee niin bokoka. Halibaa tokkoon narraa baha. Yeroo garii faa waatu lubbuu tananda ol deema. Nyaanni nyaadhu singiggoon ta'eetuma laphee tana jala na oowwisaa oolaa warreen jettanis akkasumatti dawaa dhuftanii nu biraa fudhachuu dandeessan. Marrimaan wanni isin keessa olii fi gaddeemu sun illee marrimaan yoo taate hafuuraan marrimaan san keessa guute. Nama garii jira ka marrimaan solloqe. Marrimaan solloqee oowwa garaarraa marrimaan keessatti jarmiin argamtee waatu garaa kana na nyaata. Yoon ganama subii lafaa ka'ee takkaa bishaan dhuguu baadhe yoon takkaa oowwa bira jiru dafee nyaachuu baadhe waatu garaa kana na nyaata. Dhiiroo akkamiin tahaa jee garaa kana lafattiif qabdu. Dhiirti teenyaa fi dhalaan teenyaas hafawoo jirtanii fi kadhiyootis marrimaan keessa jarmiin jirti. Dhuftanii dawaa jarmii marrimaan keessan keessaa baasee akka wanni garaa isin nyaataa sun isin irraa baatu Sheek Bayaan daawaa biraa dhuftanii dawaa fudhachuu ni dandeessan. Telefoona Sheek Bayaan daawaatiin dawwalaa waatsaappiin koottaa fudhaa jarmii garaa keessaa tana ifirraa baasuu ni dandeessan. Ammaas nama garii jira. Ijoollee xixiqqoo haa ta'uu nama guddaa haa ta'u yogguudhaan nyaata nyaadhe yoggaan nyaata nyaadhe nyaanni kiyyoon hammaama dhaqee firraa baasuu baadhe ammumaan tanaan hammaama dhaqee firraa baasa garaan na yaasa nyaata nyaannaan hammaa uummattiin hin fiiga ammumaan waan hin nyaadhe san hammaama geessee deebi'a kajuus jarmiitu jira marrimaan kee keessa wanni ati nyaatte garaachi waan hin dalagneef marrimaan kun waan qaceelletti hin daayineef jecha akka ajaa'ibaatti akkuma nyaattee jirtu waan dabarsuuf jarmii marrimaan teessan keessa jirtu jira. Raammoo gurguddoo fi raammoo xixiqqoo jaanii jira. Xufeeyyaa raammoo xixiqqoo ammallee deebi'e raammoo gurguddoo tanama keessatti argamtu hundaa'u dawaa isin keessaa hurgufee baasu kama keenyaan teessan tagaraa dhiqamtee nagayaan jiraattan Sheek Bayaan daawaa biraa dhuftanii fudhachuu ni dandeessan. Hedduu dubri keenya kan biyyoota adda addaa Abudabee fi akkasuma Dubaay baaneeti Imaaraat baaneeti beekan warree Imaaraat baasaa mooraa iyyaatan kan mana Arabaa keessa jirtan kan yuutoof fayyadamtan
Kamanni akhimaa gartee achi keessaa isin dhukkubaa jiru. Kamana akimaa warri isin bira jirtan isin geessee dhibeen sun ichumaan isinitti hafte achumaan telefoona ishee bayaan daawaa dawwalaadhaa dawaan keessan hulaa dadhabee mana isin jirtanitti Dubaayittis Kuweetittis Suudaanii fi biyya Masriittis isin dhufee dawaan ishee bayaan daawaa eega rabbiitii isin fayyada isin telefoonuma keessan YouTube jalaa fudhattanii telefoona ishee bayaan daawaa itti naqattanii karaa WhatsAppiitii fi karaa Imootiin akkasuma karaa ittisaala daayirektiitiin dhuftanii fayyadamuu ni dandeessan. Irra guddaa ijoolleedhatti argamti dhibeen tun. Kan ijoolleen ijoollumaan narraa layda. Yogguu asrii yeroon asriidhaa keessa laydumaan na dhufa. Laydaan narraa bubbisa. Bubaa keessa yookaan caraqa keessa naan kuteetiin tanummaan guyyaa nagaya oolte tun waa takka nyaata nyaachuun fedhu dhugaatii godhuun fedhu kan silaa dhugee hunarraa ol deebuuf natti ol babbalaqa. Yeroo maaltu garaan na ta'ee jettan hundi qochumaa keessantu isin tuqame. Dhuftanii dawaa qochumaa keessanii fi marrimaan keessan xaaru dhuftanii fudhachuu ni dandeessan. Yogguun ka xaaru jiru akkasumatti jarmii isin keessaa baasuu fi raamoo dhedheertuu kaloo ta lubbuun jirtu tayoo ati waa nyaachuu baatte garaasi nyaattu dawaa san ana bira jira dhuftanii telefoonaan bakkaan isin jirtanittiin isinii fidaa dhibee teessan akka gaariitti himattanii dawaa fudhachuu ni dandeessan. Nyaata xiqqoorraa dhaabbattaniituma dawaa keessan liqimsitanii dawaan sun raammoo garaa keessaa gurguddoo fi xiqqoo gatee isinirraa fixee baasa dhibeen ichumatti eega rabbiitii dhabama isinirraa taatiin jedha. Obboleeyyan kiyya kabajamtoota dhibeen garaa keessaa hanganaa fi hammana hin jamtu. Hadhooytuu jira, rajiijjii jira, tiruu jira, waan adda addaa kana. Amma namni hadhooytuuf irraa hin baasin namni hadhooytuuf irraa hin baasin akki ta'u hadhooytuun tun dhukkuba shimbirroon nama fiduu dandeessi. Yoo ati hadhooytuuf irraa baasuu baattee garaan keessi jabaatee guyyaa 15 sagaraan sirraa baatee sagaraan si dhufuu didde isiin sun yoo sirra turte dhukkuba shimbirroo sittaati ija gara si galchiti akkasumatti fincaan keessi jijjiirti hadhooytumaatu waan san sitta'ee jira jechuudha. Yoo dhukkuba shimbirroo ofirraa baasu san sittaatee jiraattees booda isii tana yoo follaanuu baatte dhibeen shimbirroodhaa ija gara si galchiti mata si hoowwifti humna si dhoorkiti dhibee shimbirroo tana ibidda qofaaniif hin gubin dawaa sirraa diddiisee sirraa yaasuu jira hadhooytuma tanaatu isii sitta'ee jechuudha. Akkasuma yoo isii firraa baasuu baatte dhukkuba tiruu sittaatti irtiyaabaat irkabit janiini madaatu tiruu keessaan si dhufe tiruun ta'e ammoo ni badde dhiini kee negatiifi miti poozitiif ta'ee jira tiruu si madaawee warreen jaaniinis dawaa tiruu teessan saffeeyyee qulqulleessu kana ishee bayaan daawaa biraa harkachuu dandeessan tiruudhaaf jecha hirrifatinaa du'a rabbii qaba jiruus rabbii qaba akkana jettanii dhukkuba tiruutiif hirrifatinaa hima dhukkuba tiruun na jira jaadha kottaa gama keessaatiin telefoona dawwala adda baafadhaa dawaa keessan naannuma jirtanii fudhattanii fayyadamtanii fayyuu ni dandeessan rabbii isinaa aafii abbaan fayyaa rabbii hin ja'a. Kanatti aansuudhaan tirummaan tunuu ooraa markabit jedhanii iita nama fidatti iltiyaaba bira guukutti iita qabdi tiruun ta'e jennaan darajaa olaantutti kutte jechuudha. Ati hoggus tiruu si jira jennaan waan zeeta qabu irraa fagaachuu akkasuma maraka dhuguu dhabuu foon nyaachuu dhabuudhaan dandamachiisuu ni dandeessa. Ammoo ishee bayaan daawaa bira dhuftee dawaa tiruudhaa kas qulqulleessu fudhattee eega rabbiitii fayyaan harka rabbii jirtii fayyuu ni dandeessa ansin jaa kun asumaan dhaamsa kiyya. Kan dhiiraa dhalaa ka xiqqaa guddaa kan dubiraa dardaraa tiruu tanaa jettanii qalbiin cabsinaa. Tiruun dhiiga ilma namaa qulqullii yoo inni bade dhiigni ilma namaa hundi baduu danda'u waan taateef
ibda qabdanii akka ifoollaan tana sumaaniin dhaamsa isinii dabarsaa isiniin jaa. Kana bira kute feeruusaa tarkabit jan. Feeruusaa tarkabit jechuun maalii jee tokko na gaafate. Feeruusa jechuun tun dhukkuba eeksii jechuu sana dhagee mire. Feeruusa jechuun qinxaa dhiiga tiruu kana keessatti nama argameeni feeruusaa tarkabit jan. Tiruu teetta fayyaa dhabdee qinxa gartee waan qulqullii tana keessaa fayyaa dhabee dalaguu dhiisee qinxaa'oo yaafeen feeruusaa jan. Kana hundaa'u suutaan dawaan keessan ni jira. Dhuftanii sheebbayaan daawaa biraa fudhachuu ni dandeessan. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo dhibeen argaan tanaan isinii hime kun dhibee gurguddoo waan taateef itti fayyadamuu qabdan. Kanatti aansee dhibee mararaatii fi dhibee kaleedhaa. Mararaan tun maalii nama ja'a haaddan beeknee jira. Dhibee mararaas jira amaliyya si goona namni jaan. Mararaan hadhooytuu rabbiin uumamaan namarratti uumee jira. Mararaa jechuun hadhooytuu teetana keessa dhagaan siiraa jechuudha. Dhukkuba biraatii miti. Namni mararaan itti jirtu waan akka laalaa ajaa'ibaatu qaama isaa kana keessa fiiga. Halkan gadi hin ciisu ni oo'a. Laydaatutti argama. Amma waan akka lubbuu qabu waan akka sibiilaa keessa fiiga. Wanni sun maraaraa yookaan maraaraa siin jennaan arabni hadhooytuu ta'e keessatti dhagaan argamee amaliyyaa osoo ifin goone gama sheebbayaan daawaa dhuftee dhagaa hadhooytuu san caccabsee sirraa baasuu jira manni hakimaa hadhooytuu ta'e sirraa muram bilaashitti hadhooytuun ta'e akka sirraa muramne gama sheebbayaan daawaa qottuu hadhooytuu keessaa dhagaa if baasi. Kalee jira nama kaleen na tuqame jiru kalee mirgaatti kalee bitaatti yoguu warra kiyya fayyadame inumaa kalee tanaa lafaa ka'uu hin danda'u. Hoguu waa lafaa fuudhe kaleef lafaa ka'uu hin danda'u kajuu kaleen tun qooda sadii waan qabduuf qooda iltihaabuma gartee walitti qabamee uumama nyaatan irraa walitti qabamuufi qooda dhagaan nama keessatti bu'ee nama keessatti argamuuti. Sun hundinuu ramlal kilawii hasawaat kilawii fi kalee fashal kilawii kalee duutallee eega rabbiitii dawaa kaasuu jira dhuftanii wallaanamuu ni dandeeysan. Obboleeyyan keenya kabajamtoota asumatti isinii dhaabu dhibee teessan takka takkaan isinii hima. Dhukkuba gurguddaa kana dhuftanii na bira dhuftanii fayyadamaa hammaan fiidiyoo dhuftuun walitti deebinutti amma du'aayin isinii godhaa aamin jechaa rabbii isinaa fayyisu. Abbaan fayyaa rabbii isinaa aafiu. Yaa warra biyya hambaa jirtan haadhaa fi abbaa keessan biran jirtanii rabbii tokkicha qofaa isin bira jira. Rabbiin kaalinii isinaa fayyisu. Dawaan isinii kennu kanallee rabbiin dawaa isinii haa godhu. Rabbii isin kanaas warra dawaa kanaan fayyadamu rabbii isin haa godhu. Warra diinii akiraa keessa fayyadamu rabbii isin haa godhu. Asittiin isinii dhaaba. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم.